Kuban qaba. Ani mucaan anaa wasiilata jechuun abbaan isaa isin fira anaa walii fira obboleeyya. Firoomata jira anaaf. maalisi Maatiidhuma tokko nu. Anaa fi wasiila mucaan. okay wasiila okay uzeefi mucaa kana wal beektaa uzeefi siifoo maali Eeyyen hin beeka. Anaaf hin erga wajjin jiraachuu jammarre waggaa 3 ol taaneerra. Akka nama biyya tokkootti akka ijoollee biyya tokkooti erga biyya kana dhumnee waggaa 3 ol taaneerra. Nu kun dalannu araba tokko bira dalanna. Kan wajjin jiraannu arabuma bakka tokko wajjin jiraannu. Mubaarakiin deebisaa araba tokko bira daladduu jedhan eeyyen dhageera araba bira tokko bira akka daladdan dhageera mooditarii mubaarakiin deebisaa araba bira tokko bira daladdu akka jiranidha. Mee waan isin gaafadhaa waan isin gaafadhu kallattiin naa deddeebisaa sakkaan boodatti darbina waan ta'eef waa biraa keessa akkan seenne waan isin gaafadhu qofadatti fuulleeffadhaa isiniin jira. Mucaan kun du'eeraa hin duune waan jedhamutu jira. Du'eera moo hin duune? Mucaan dhugaadha du'eera. Rayaan isin gaafadha. Mucaan dhugaadha du'eera. Ayyee. Mucaan du'eera dhugaadha. Dubbadhaa bumti tokko rakkoon qabu. Mucaan du'uun dhugaadha akka miidiyaa irra deemu kana duuti isaa dhugaadha. Bakka tokko mucaa obboleessa xiqqaa tokko wajjin dalagu. Jiru. Waan akkasii anis miidiyaa irraa argaa jira. Dhumarra jira. Inni kaan hin duune jedha, inni kaan jira jedha. Kana walumaan dhagaarra, walumaan argaarra. Mucaan immoo du'uun isaa dhugaadha. Haqiiqaadhuma jiru. Garuu mucaan lubbuun hin jiru du'eeraa jechuudha. Mucaan lubbuun hin jiru, mucaan du'eera. Okay. Mee uzeefi waa gaafadha. Uzeefi araba tokko bira dalagaa turtanii jechuun kafiilli keessan tokko jedhan inni wasiila isaatii siin immoo kafiila keessantu tokko akka jedhan dhageera. Dhuguma du'eeraa uzeefi akkuma inni jedhu kana inni wasiila xiqqoos isinirraa achiidha waan ta'eef atoo eessa jirta? Amma eessa jirta? Eeyyee du'eera mucaan akka du'eera inni namni hin duune jedhu kunis ittiin fooloo kilaakii barbaadachuudhaan malee mucaan dhugaatti du'eera. Osoo hin duune ta'ee namni silaa nama jiruun du'eera hin jedhu. Kan nu dalagaa turres gibbii tokko keessa arabuma tokko wajjin jiraataa turre, wajjin nyaataa turre, bakka gariitti wajjin jiraanna. Osoo waliin argin guyyaa 7 guyyaa 5 hin geenyu. Akkuma kanatti du'eera jechuudha. Kan inni du'e jedhe akkasitti du'eera. Obboleettii tokko immoo kan du'a isaarratti dhaqee lafatti argee jedhanii jiramma. Gaaffii wayin isin gaafa. Okay. Duusaa du'eera maatiinis dhageera amma bilbilamee maatiin gadra jiran dhageessanii dhufaa tura waa'ee du'a isaa jechuudha. Gaaffiin isin gaafa akkaataa du'a isaa mee uzeefiin gaafadha jechuudha. Gaaffii kana uzeefiin gaafadha. Uzeef akkaataan du'a isaa jalqaba akka viidiyoon hojjetame jaalallee isaa faana walitti bu'ee jaalalleen isaa bakka zargii raxxee bakka zargiitti viidiyoo waraabdee yookaan istoorii godhattee bakka zargiitti jedhan sababa sanaa of ajjeesee jedhan. Sababa kanaa of ajjeese? Waan kana irratti awwaaneen ijaan hin argee waan akkanaa ta'e murteessuu hin danda'u nafsiidha waan ta'eef. Tokkoffaa mucaan dhugaadha. Wallabbiin jira. Wallabbii jidduu jaarsaaf jaartii immoo jaruma lammantu wal beeka. Akka wallaban yeroo tokko dhugaadha inni kun beekamaadha namni wallaba. Wallabbiin jaraa kunis immoo duraan irraa amma kana baay'ataa dhufe. Erga baay'ataa dhufees immoo sabrii madabaatu dhufe. Duraanis waanuma qoosaa akkanaa torban kana keessa isanni qoosee waan akkanaan ta'aa jedhu kana qoosaa se'ame. Kanuma keessaa akka carraa galas. No, isii miti mu beeku. Isii miti qo'eetu muru. Itti fufi dubbadhu uzeefi. Wallabdii jaraa kana keessatti nuti wanni nu dhageenye wama jidduu jaraa jiru akka wallaban hin beennaa akka wal yeroo namni wal jaallatu wallabu hin beennaa garuu waan jidduu jara lamman jiru isiidhaaf rabbiin tokkicheetu beekaa yoo isin abbaatee waan kana jette malee kana jennee nu murteessuu hin dandeenyu namni tokko immoo hin jaallatasi erga jaallatee immoo nafsa yaasaa fi qabuu dadhabee goddaansituu nu qaada kanarraa quba qaba wanni kaan hundi isaa yoo achitti haafu utuu inni kaan nu hafe duuti mucaa dhugaadha utuu gurbaata manee daa keessa jiru suna sagalee nu taa'ame jechuu yaada kootti fufadda.
akkanumaan dubbeen Okay, qabaan. istoorii jechuun sababa istoorii godhatee of ajjeese sababa zargii irratti of ajjeese waan jedhamu kana xiqqoo irraa Ani isa ifuuti kan kana istoorii zargii wal dhabdeensaa hin jira. ani isa kana waa'ee wal dhabbeen dhaga'ee gurra isaanii irraa guumaa innatti waayyaraa kanumaa waayyaraa sinan qaba. Garuu haa ta'u malee ani onlaayinii yookiin feesbuukasii jalas hin jiru. Kanan dhaga'e namuma bakkee yookiin namuma waan akkanarraan dhaga'e malee salgii dhaquu siisiinumti waan dubbaten si'aa miidiyaa irratti. Garuu molli istoorii godhatteedhaaf hin godhanne kanaan quban qabu. Ani hin beeku jechuudha. Waan ani hin argine argee jechuun danda'u waan ta'eef. Sababa kanaatti garuu akka inni of ajjeeseef, akka inni waa isiitti of ajjeeseef, akka inni dhibdee isiitti of ajjeeseef, akka cikicikii isiitti yookiin fakkeenyaaf akka namni wal dhabdee waan akkanaatiif hojjeete beekamaadha. Kan kanarra caale immoo waan hin beekumsi. Okay. Ofirra akkuma jedhan ofirra raase. Waa of ajjeesu ofirra raasuun dhugaadha. An bakka inni ofirra raase dhageera. Waan anarra bakka tokko ta'eef bakka kanatti ofirra raase jedhanii garuu erga naqee finyoon fuudhameera. Dhaqee gibbii sanatti seenee arabaa wajjin waan achi keessa jiru tokko dhaqee arabaa wajjin akkasitti seenee ofii kootis dalagaa irraa arabni fidee bakka itti na buuse shaantaasaaf fidee kunoo wasiila taattan kennee jechuudha harka kootiin. Okay. Uffata isaa arabni sillee dalagaa irraa baasee uffata isaallee walitti guureera gara isinitti dabarseera jechuudha sillee dalagaa irraa baasee. Uffata isaa hunda isaa walitti qabee waan jiru fayyaa isaa walitti qabee jechuudha. Ilaacha amma isaatti wal naambise hin jiru. Uffata isaa isatti jiru nala. Isa hunda isaa mana keessaa fuudhee makiina lakaa inatti fide. Sanaan booda moggee nageessee qe'ee dhaqee gibbii kollofeen waan haramni keenya tokko gibbii kollofee harki kiyya kollofuu dadhabee achirratti taa'anii eenyu taa'uudhaniif waan jira achirratti taa'an sana harkaan fuuchuu dadhabna haramni gad jedhee fuudhee jechuudha. Nama tokko wajjin nyaattee dhugde mana sana keessaa gidee dhattee dhabdu dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama waan ta'eef dhuunsaa dhugaadha. Garuu warra akka kana olii kaffeessan kun mucaan kun jechuun araba tokko bira akka daladanidha. Wannan si gaafu bakki bultuma isaa nama waliin bulu qaba jechuun oolee bulu. Namni isa faana oolee bulu kilaasii tokko keessa faa gabbee hojii. Jira. Namni kan wajjin oolee bulu tokko hin jiru. Fakkeenyaaf anaaf inni allaalarraa walitti dhumnee wajjin jiraanna. Yeroo dalagaan jiru isa bira naqaa yeroo biroo jiru na bira dhufa walumaan jidduu deemnee jiraanna osoo waliin argin fagaannu. Haa ta'u malee obboleessi tokko naannoo sana jira. Duraanii guyyaa ijoollee xiqqoo isaa oolee ijoolleedhaan waan akkanaan taa'anii jedhee yoo ture. Anaanii waan akkanaa naan hin fudhanneen. Erga sana immoo ijoolleedhaan immoo ijoolleetti dhiyaatuun immoo waan akkanaati wallabbiin jedhee erga wallabbii kana dubbatee ka'e haadha isii jidduu kan akka tokko na jibbisiisaara jedhee akkuma kanatti. Namni waan akkanaatiin maa nama caqacaaqachuun waanuma akkanaatiif dhaqee kottuu ashaa nyaaddu innaan obboleessatti didee obboleessatti kottuu ashaa nyaaddu innaan obboleessi dhufee ashaa nyaachuu dide obboleessa isa wajjin qabame. Innii fi inni jidduu lamman jira waa hin jiru. Jennaan har'a dhufaan jiru naga faleessaaraa jedhe. Ayya erga faleessaa jiraate nagaan buli jedhee irraa diimaa qabatee cufate. Erga cufatee jedhee halkan tarii intalli kun bakkuma ammaa salgii jiran natti ta'ee hin banre tarii itti galgalatti dawwalee garii haasaa ragee garee kanatti toluu dinnaan keessaa ba'ee dhiisee ba'ee ergan tanaan bosaatii darbaatiitti dawwalee isin keessummeessuu didde jedhanii sana booddee erga isin keessummeessuu didde tarii akkuma duraan wal dhabeen jiru tarii isin gara biraa haajomte sababa irratti sana miidhaa akkuma namni nama tuffii eenyu ta'a jechuudhaan tarii irra deebi'ee waan salgii kana laalee garaan gubannaanuma kalas akkasitti muka lambaa wayii bakkee jira muka eenyu wayii lambaa eenyu bakkee jira isarratti akkasitti haada ofitti kaa'e. Kan argee lafatti arge obboleessa. Mukama biraatii. Lafatti arguun nu ga'a. Mukama biraatii tolfannise. Eewwaa muka biraatii yookiin muka kaarabaa balbala jirutti of rarraase. Sababa sanarraan dhaqee obboleessatti himamee obboleessaan dhaqee fuudhee mee dhaqee ilaali mucaan onlaayinii irra jiru mucaan kaleessa nutti qal'adaa oole naan gisee obboleessi dhaqu obboleessi bilbila keessa jiramu. Gisee dhaqee ilaalu mucaan maa irrarraa maal ta'e jedhee waa maatti deemu. Gisee dhaqee ilaalu haadatti finyoo jira achumatti na nyaatte jedhee inni gaggabee hafee. Osoo achi taa'uu nama biraatti dawwallee nama biraatiin mee dhaqee ilaaliin jedhee nan si kennuu hin danda'a lakkoofsasa. Hayyee jedhee gisee ni dhaqee ilaalu kunoo du'eera inni jedhee naanaasa'uu dadhabee kunoo du'eera mormi isaa kunoo luqqa'ee jira naan jedhe. Mormi isaa luqqa'ee jira kunoo du'eera naan jedhe. Achi arabatti dawwalee ofii dhaquudhaan luqqaa hin danda'amu waan ta'eef. Arabatti dawwalee arabatti kunoo mucaan akkana ta'edha inni mee dhaqee ilaaliin jedhee. Jennaan haramni gisee inni dhaqu dhugaadha. Achuma shortaa fudhatee dhaqee shortaan inni bira dabarfatee dhaqee. Shortaan dhaqee fudhatee na bira dabarfatee haramni erga sana shakkii narratti uume eessa oolaa jira eessa bulaa jira anayyuu fatanaan irra kaan jechuudha hin beektu waan arabaa akkamitti ooltanii eenyuun bira ooltaa duraan isaan haasoftaa akkam ta'e waan akkanaatiif na cinqaa oolee erga sanaa du'aa dhaqanii lafaa fuudhanii
nuti gaa du'aatti dhiyaachuu hin dandeenyu waraqaa hin qabnu. Eenyuun beekata kan akka waraqaa hin qabne. Sababa sanarraa dhaqanii fudhatanii deeman. Erga dhaqanii fudhatanii deemanii dhufanii maa akkamitti oolee maal jedhanii uffata isaanii bira jiru dhufanii mana qollofe. Aanumaatiif achi nafattanaa dhaqanii sanaan booddee galgala immoo magitee maqriibni qabu kana keessatti salaatee maqriiba booda obboleessi abbaan madaraa qabamee hidhame. Obboleessi inni mucaas dhaqee qabamee hidhame inni waan lafatti dhaqee du'aa fuudhee jecha. Erga du'aa fuudhee jecha dhaqee lafatti qabamee. Arabticha abbaan madaraa jechuudha. Arabni abbaan madaraatiin hidhame. Akkanatti arabni kan koo immoo obboleessa waan ta'eef madaraa kana dhufanii si fattashuu danda'u. Madaraa kana dhufanii keessa seenuu danda'u. Sababa kanaatiif yoo danda'ame guyyaa torba yookiin immoo du'a isaa booddee lafta qabbanaa sanaan booddee dalagaarraa bahi yoo riskii immoo argatte deemii naan jechuudhaan akkasitti naaree ijoollee bira na fidanii shaantaa isaallee fidee kunu isatti isa rakkabee jechuudha. Duuti isaa dhugaadha. Kan obboleessi wajjin qabame dhugaadha. Thank you. Amma kanarraa. Okay, gara wasiila saatan deebi'a si hambifadheeti sitti nan deebi'a. Rayyaan dhagaa miti sagalee. Mana jirtan hundi keessan iyyuu natti dabalamu. Nan dhagaa. Okay, itti dabalaati. Gara yaadaatti yoon darbu egaa rayyaan si wasiiladha isa faana dalagaa ture. Namoonni garaagaraa hin duune jira jedhanii mucaan tokko faantu hin beeku ani viidiyoon argee. Ani hin duune jira waan jedhu kaasaa namni immoo lubbuudha. Lubbuun kiyyas kan nama hundaayyuu tokko lubbuutti qoosaan gaariin taatu. Hin duune jedhaa jiru atis gaa du'eeraa jettee ifa nu gooteetta. Mee utuni gara du'a isaa gaa barreerra waan ta'eef atis du'eera waan jetteefi maatii waan dhagaan qabu ati maatii waan taateefi waa'ee du'a isaa kana maatiitti himameera jechuun gaddarra jiru moo akka maatiin quba qaba? Dhugaadha maatiirraa ani asii qulleeffadhee kan maatiidha dawwalee ana. Maatiidha dawwalee yeroon jedhu amanuu dadhabanii an jalqaba maalan jedhee maatiin rabbashama jedheetan kala sinuma du'ee maatii jajjabeessaa jedheen itti himee ture. Sana booda amanuu dadhabanii marraa lammaffaanatti miskoolanii jennaan mucaan akka kanatti haala kanaan of rarraasee du'e. Kan immoo dhaqee du'aa isaa fuudhe obboleessa xiqqaadha. Du'aa isaa argee achitti argee rarroodhaa hiikeen inuu sababa kana wajjin sababamee qabamee hidhamee akkas jedhee an kan maatiitti mi'aana malee nama biraayyuu miti. Maatiin gaddarra jira jechuudha. Maatiin gaddarra jira yoo barbaade si dhageessisuu danda'a isuma ammaa kun dawwalee haala maatiin keessa jiru anni isinitti muru achuma. Nu dhageessifta hin bilbilta. Rakkoon hin jiru. Kanan akkaataa du'a isaa akkamii waan ifa nu gootu jirta akkaataa du'a isaa waanuma uzeefiin obboleessi keenya dubbatetti dabaltee akkaataan of ajjechaa isaaf akkaataa du'a isaa rakkoo maaltu jira maal dubbatee ture miisejiin inni barreessee ture maa inni ergaan inni kaa'ee ture maa inni waan ifa nu gootu qabdaa kanarratti akkaataa du'a isaa. Wantani ifa godhu waa'ee du'aa irratti wanta dubbadhu tokko hin jiru mucaan akkuma uzeefiin dubbate kana waa'ee mucaa tokko abdiyyeetu jira kan uzeefirra anarra inni itti dhiyaatee hiriyaa itti dhiyaatutu jira. Hiriyaa adasii karaa tokkoon firooma akkuma kooti. Barreeffama halkan sa'a torbatti barreessee fi jalqabaa intalaa fi isa sagalee guruppii wal godhanii messenjeraanii maqaa mucattii dha'ee siifa bal'atu jecha jedhu sagalee kaa'ee mucaan inni itti qabe kun hin rafee. Shabakaarra hin jiru sana booddee maaltu ta'e sagalee sana dhaggeeffatee mucaa rifatee mucaa isa xiqqaa sanatti dawwalee kunoo badaruun irra hin jiru shabakaarra hin jiru mee waan inni ta'e dhaqii ilaali jedhee gizee mucaan dhaqee ilaalu mucaan akkuma jedhamu muka kaarabaatti uffannisee jira. Sagaleen jirus jira sana booddee immoo barreeffama miiseejii kaa'inis yoo an du'e jedhee nama biraa miti anatu du'e anatu of ajjeese maallaqa namaan irra jiru kaffalaa bakka jedhu waan akkasiin kaa'ee jira. Obboleessi koo xiqqaan eddeen jiru hin beekaa waan jedhu waan akkasiis jira. Wanti jiru kanuma sagalee kanaaf barreeffamattiidhuma kana malee wanti biraa tokko hin jiru. Garuu bakki isin na jabeessitanii naa qabdanu rakkoon jiru mucaa biras wanti nu gubee rakkoon inni kanaan isa ga'ee na laftisiifa maal inni isa jedhu isinittis hin dhaga'ama amma tokko nama yaadutti.
Waan gaafa nu qabna asaakee adda kutuu osoo hin taane moonitarii koomentii gallakkisaa lakkoofsa intalattii namni beektanu karaa masanjara kiyyaa naaf ergaaf masanjariin dubbisee hin jira. Lakkoofsa si daayirektii namni beektanu naa ergaati. Masanjarii naan deebifne waan ta'eef koomentii gallakkisaati moonitarii barbaada. Intalattii haadha dhimmaa jechuudha. Asirratti arganne baay'ee gaarii ta'a. Maaltu jira odeeffannoo jiru. Kan barbaannu ta'a kun lubbuu namaati waan ta'eef namni lakkoofsa qabdanu karaa masanjaraa lakkoofsa si daayirektii naa kennaa. Namni mootii tiiktookii siin ittiin seentu beekta yoo jiraate tiiktookii absektii godhaa ollaa galchaadha. Ishii miisejii maallaqa namaa isii narraa kaffalaa yoo hunduus jedhee ergaa kaayiraa itti. Akkasii miti? Ergaa kaara. Okay. Ijoolleen kun waggaa meeqa egaa isii kana faana wal jaallatanii quba qabdaa jechuun nikaa hidhatee irratti fakkaata. Agam akka ture beektaa? Nikaa hidhateera. Nikaa hidhannaan kun amma jarri wal jaallatan wallaa olamaan hin beeku amma kana keessa gadi fageenya quban qabuun wanti na barsiisan jiru garuu nikaa hidhatee naannoo ji'uma 5-6 waan akkasii. Okay. Kan inni wajjin ture waggaa tokko. Maatiitti dabaluun duratti ijoollee shaati mucayyootti yoo ajjala jiraatte tiiktookii siitiin tiiktookii namaa seentu yoo jiraatte olluu galchaa. Inni dabalataa warroonni hin duune jettan lubbuu namaa irratti qoosuu keessaa ba'a. Lubbuu namaa irratti qoosaa keessaa ba'a. Lubbuu namaa asiifachuufuu hin duunee jira abbaan fedhe borsii eeggata kan illee muudii qabattu yoo jiraatte borduutis illee eeggata. Waan ittiin duutu hin beektu waan ta'eef ijoolleen kun ijoollee wasiilaati. Sobdanii jireettanii warri immoo laayikii shaqqaluuf fooloo shaqqalachuuf